hundumaaf akkan duratti jedhetti nu jidduutti argamuun kee dhugaatti nu hundumtu gammanneerra galatoomi. Kanumaaf egaa wanna natti kennan kana sitti dabarsa. Kabajamoo Baabarra kabajamtoota waa'ee marii kanaa waa'ee yaa'ii kanaa kan hin qabu walii gabbisuun haaraa miti. Aadaa keenya keessa jira. Gabaabumatti yoo ta'u siyaasa keenya siyaasa ammayyaa goonu jaarraa 21ffaa keessa jirra. As keessa teenyee akka nama aadaa hin qabne akka nama yaada hin qabne mari'annee akka dubbiin hiikneet wal ajjeesuu wal arrabsuu wal mancaasuun sirrii miti. Yaada qabnu irratti teenyee mari'annee karaa seera qabeessaan fedhii keenya galmaan gahachuu dandeenya. Keessattuu bara kana keessatti yaada siyaasaa ummataaf ibsachuuf qabsaa'uuf namni dararamuu jedhamuu miidhamuu hin qabu. Karaa nagaa ta'een mari'achaa hojjechuu dandeenya. Yaada jedhu kun yaada guddaadha. Asittis kan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Namoota biraafis jaarmiyaalee maqaa garaa garaatiin qabsaa'aniif akka biyyaatti waan hojjetu natti fakkaata. Namni keessootti nagaa hin qabaan, inner peace hin qabaan, there is no way to rally the positive energy. Ofii keenya nagaa hin qabnu taanaan nagaa nama biraa kennuu dandeenya. Ofii keenya yaada badhaadhinaa hin qabnu taanaan nama biraaf yaada badhaadhinaa qooddachuu hin dandeenya. Kanaaf mari'achaa walirraa barachaa nageenya biyya keenyaa eegsisnee karaa ammayyaa ta'een siyaasa keenya gabbisaa deemuudhaaf mari'achuun waliin taa'uu jechuun baay'ee murteessaadha. Oromoo keessatti gaaffileen waggaa 30-40 dura ka'aa turan baay'een amma gaaffii ta'uu hin danda'an. Gaaffii haaraa uumuu qabna. Saba guddachaa jiru kan saba bal'achaa jiru kan akka biyyaattis itti gaafatamummaa fudhate kan akkaataa kamiin yaada haaraa finnee biyya kana ceessuu dandeenya. Gaanfa Afrikaa keessatti gahee keenya taphachuu dandeenya kan jedhu xiqqoo waan ol ka'aa ta'e mari'achuu waan qabnuuf gaaffilee kanaan dura ka'aa turan xixiqqaa dhiisaa waliigalaa walirraas barachaa waliin adeemuun murteessaadha. Kan amantanii sagantaa kana qopheessitanii guyyaa lamaaf mari'achuu keessan baay'ee galatas ni gashuu barbaada. Uummanni Oromoos kan nurraa eega. Yeroo rakkoon uumamu eessa deemanii maanguddoon jedhee gaafata. Egaa maanguddoon hojii keessan jalqabdanii jirtu. Warri dargaggoos isinirraa baratanii waliin adeemuun akka danda'amu amantaa guddaan qaba. Filannoon dhufu filannoo bilisa filannoo dimokiraatawaa ni ta'a. Gaaffii tokko malee. Oromoon injifannoo argatee jira. Oromoon bilisoomee jira. Kana booddee yaadaan mari'atee abbaa barbaade filachuu ni danda'a. Kun ejjennoo keenya amantaa keenya. Wantichi sun garuu nagaan ta'uu qaba. Mariidhaan ta'uu qaba. Yaadaan ta'uu qaba. Isa achi taanaan akkuma kanaan dura sana badaa waan deemuuf aadaa keenya balleessuu akka hin dandeenye waliin taanee nagaa biyya kanaa eegsisuu akka dandeenyuuf mariin akkasii kun baay'ee murteessaadha. Namoota muuxannoo baay'ee qabantu gidduu jiru. Mariin kun itti fufuu qaba. Gara kibbaa deemuu qaba. Gara kaabaas deemuu qaba. Warra kaa wajjin mari'annee biyya kana akkamitti waliin taanee karaa nagaa ta'een waan nuuf tolu argachaa kan kaanii osoo hin saamin walqixxummaa keenya bilisummaa keenya eeggannee waliin jiraachuu akka dandeenyu mariin akkanaa kun babal'achuu qaba. Obbo Abarraanis foorumii akkasii uumuudhaan jaarmiyaalee siyaasaa walitti fiddee tokkummaa biyyaa, tokkummaa Oromoo, tokkummaa sabaaf sablammii eeguudhaaf hojiin akkasii kun sotti dhufee gaariidha. Galatooma gama keenyaan waan nurraa eegamu hunda nagaaf tokkummaaf hojjechuuf qophaa'aa ta'uu keenya isiniif ibsuun barbaada. Ulfaadhaa. Galatooma jennaa muummicha ministeeraa geggeessinee warri kun asitti hafna. Warri miidiyaa socho'aa turan